Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota barnoota afaan Oromoo nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana barnoota afaan Oromoo keessaa kan nuti isiniif qabannee dhufnee jirru dursa irratti namni tokko barreessuudhaaf dubbisuudhaaf maal beekuu qabaa isa jedhamu sana itti yaadnee barnoota afaan Oromoon tuubiin kan inni isiniif qabatee dhufee jiru qubee afaan Oromoo qubee gurguddaa isiniif qabatee dhufee jira. Akkasuma kutaa kutaadhaan isiniif dhiyeera. Kutaa kutaadhaan haala isiniif mijeessee isiniif qopheessee akka isin irraa barattan akka isin irraa hubattaniif haala garaa garaatiin isiniif qindeessee jira. Isa kanaaf yuutuubii keenya kana sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Akkasuma namoonni biyya keessaa fi biyya alaa teessan barnoota afaan Oromoo namoonni barachuu barbaaddan mana keessan keessa teessanii karaa onlaayinii namoonni barachuu barbaaddan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii irratti argamu kanaan nu bilbiluu hin dagatinaa. Isa kanaaf jalqaba irratti maal beekuu qabna? Qubee afaan Oromoo qubee gurguddaa beekuu qabna jechuudha. Qubee afaan Oromoo qubee gurguddaa kana wal wajjin haa dubbisnu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isaan kun qubee afaan Oromoo qubee gurguddaadha jechuudha. Kutaa lammaffaa isaatiin immoo gara qubee xixiqqaatti dabarraa jechuudha. Innis Elokonooti. Waliin dubbisnaa jechuudha. Isaan kunis qubee gurguddaa afaan Oromoo bifa addaatiin bifa irraa gadeedhaan toora isaa wal keessa godheen isiniif dubbisaa jechuudha. Qubee gurguddaa afaan Oromoo kana isa dura dubbisni dhaabattanii isa kana waliin dubbisaa deemnaa jechuudha. Wal keessa akkasiin hubattanitti ilaaluudhaaf jechuudha. A, E, I, M, Q, U, Y, B, F, J, N, R, V, Z, C, G, K, O, S, W, D, H, L, P, T, X. Isaan kunis qubee gurguddaa afaan Oromoodha jechuudha. Garuu wal keessa isiniif dubbise. Wal keessa isiniif dubbise isinis akka nama dubbise kanatti dubbisuudhaaf yaalaa, shaakalaa. Daftara keessa irrattis barreeffachaa deemaa. Gara qubee xixiqqaa isaatti immoo waliin dabarraa jechuudha. Innis Elokonooti. Qubeen xixiqqaa afaan Oromoo kun isaan kanadha. Isaan kanas bifa addaatiin waliin dubbisnaa jechuudha. Garuu barreeffachuu yaaluu hin dagatinaa. Mee qubee afaan Oromoo xixiqqaa kana waliin dubbisnaa jechuudha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Isaan kun qubee xixiqqaa afaan Oromoodha jechuudha. Isa kanaaf isaan kanas dubbisuu hin dagatinaa, qabadhaa. Garaagarummaa qubee xiqqaa fi qubee guddaa sana irratti hubachaa deemtu jechuudha. So gara mata duree haaraatti yoo dabarru innis ila kunooti jechuudha. Maalidhaa? Qubeen dachaa afaan Oromoo meeqatu jiru? Torbatu jiru. Qubeen dachaa afaan Oromoo torbatu jiru. Torban isaa kana xiqqaasaa guddaasaatti ilaaluu qabna jechuudha. Gaafa ilaallu hunda keessaniif galaa jechuudha. Mee waliin haa dubbisnu. Chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa. Mee irraa olee isaa immoo waliin haa dubbisnu jechuudha. Gara irraa oleetti waliin haa dubbisnu. Zhaa, tsaa, shaa, phaa, nyaa, dhaa, chaa. Isaan kana daftara keessa irratti akkasiin barreeffatan abdii guutuun qaba. Karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu nu bilbiluu hin dagatinaa. Duwwaa 9 30 35 91 79. Karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii nu bilbilaa. Mee gara mata duree haaraatti gaafa dabarru innis ila kunooti. Isaan kun immoo maalidhaa? Qubee dubbachiistuu afaan Oromooti. Qubeen dubbachiistuu afaan Oromoo meeqatu jiru? 5tu jiru. Qubeen dubbachiistuu afaan Oromoo meeqatu jiru? 7tu jiru. Namni hundumtuu beekuu qabaa jechuudha. Isa kanaaf mee waliin haa dubbisnu. A, E, I, O, U. Isaan kun qubee dubbachiistuu afaan Oromoodha jechuudha. Mee irraa olee isaa waliin haa dubbisnu. U, O, I, E, A. Isaan kun qubee dubbachiistuu afaan Oromoodha. Isa kanaaf namni kamiyyuu sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Hanga torban mata duree haaraatti wal arginutti nagaan nuuf tura.